Oromia Broadcasting Service. Samira bararta na tolta bari takitu marame ibna darari sifti oda kharanu darana gori na dubisi khotu jalawan ko gari Hordoftoota OBS kun faana gaazexeessaatiin godina Harargee bahaa magaalaa Hararii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessaayyuu magaalaa Hararii gidduutti argama. Egaa magaalaan kun seensarra kan inni jiru. Magaalaan kunis seenaa gurguddaadha kan ishiin qabdu keessumaa galmee UNESCO irratti galmaa'uudhaan eegale. Magaalaan kun dallawaadhaan marfamteeti kan ishiin argamtu magaalaan Hararii kuni. Kanaaf daawwattoota keenya televezyiinii OBS qophii faana gaazexeessaa keenya hordofan magaalaan Hararii maal fakkaatti kan jedhu waan gaggabaabduu itti muudhaaf jirra jechuudha. Ergas geenne magaalaa Hararii isin daawwachiisne net keessa socho'uuf jenna. Yoo as geennu magaalammaan Hararii kun bifa lama qabdi. Asuma keessatti dallaa biraa qabdi magaalaa keessatti jechaadha. Inni nu duubatti argitan kun dallawa Jogol jedhama afaan Harariitiin yookiin Adareen jechaadha. Jogolii kanarratti suuraan mooticha warra Hararii Amir Abdullahiiti balbala irratti arginu kun mee keessa seenneeti Jogol kana keessa ijaarsawwan jiran ijaarsawwan seena qabeessa yeroo dheeraa dura ijaaramanii waan keessi isaa ijaarame fakkaatu odeeffannoon qabnus akkasii seenaas keessa jirullee maal akka fakkaatu ala magaalaa Hararillee aga tokko daawwachiisuu yaallaa jechaadha. Kanaaf daawwattoonni keenya qophii faana gaazexeessaa keenyaan magaalaa Hararii keessa hambaalee jiranis nu wajjin daawwatanii waan ijji kaameraa keenya arge kun daawwattoota keenya daawwachiifna. Abdii Gadaafanis bosonaa dheeressaa faana gaazexeessaa keenya wajjin turra. Wajjin ta'a. Madala tina kori damsa qiyas fudi samiran barani kalam sohbate sajiro gubbas mari salaman najim baritu jarjari amna deti bubiyat damurin narra Oborratis kori jalaki yajira Daki kufa mari dabal moti gara Ada gara moti badan no wal gara Egaa karra jalqabaan seenuuf dallarra naannaatiin turre karra jalqabaa kan Jogol ittiin seenan keessa isa kana jedhama karri jalqaba. Karri kun immoo Asmaddiin Barree jedhama afaan Harariitiin afaan Oromootiin immoo karraan marreessaa jedhamee beekama. Karraan marreessaa nuun jedhanii gama biraatiin afaan Adareetiin kana jedhamu malee hiikti isaa yoo deemu immoo gara karra hayyootaa fa'aa yookaan warra hayyuutu naannawaa kana jiraataa turellee jedhama. Egaa kun karra jalqabaa ta'uu isaati Jogol kanaaf. Hayyoonni gaafa duraa Hararii kana qubatan warri amantaa Islaamaa babal'isan sheekota ta'uu isaaniiti akka nu himanitti karaa kana aananiiti kan isaan beekamannatti fakkaata. Sababa kanaaf hiikan Asmaddiin Barreedu kun hiika karra hayyootaa jedhu qabaa jedhama afaan Oromootti. Karruma kanaan yookiin karaa nu seensennee qe'ee Jogol kana keessaa himanna. Amma bakka waraabbii taasifnu kanatti guyyaan har'aa Sanbat duraati yoo nuti waraabbii taasifnu jechuudha. Naannawaa kanatti gabaan illee hedduu waan ho'ite fakkaata namni immoo walirraa bita. Baay'een isaa walumarra cecceeti waan garagaraatu jira uffata kophee waan hedduutu jira. Fuuldurri kun akka malee
biizii jechuu dandeessu. Konkolaattonni magaalaa Hararitti beekaman keessa Bajaj Force guddaa kana magaalaan irraa gabayaa fi uummata Forcein kun walitti makamee akka malee waan jeeqamtu wayii fakkaatti keessa galleema imala keenyatti fufu. Haa ta'u faana gaazexeessaa keenyaan ammas wal daawwachiifnaa daawwattoonni keenya obsaan faanaa bu'e. Madala tina kori dam sabiyas fude samiran barani kalam sohbate sajiro gubbas mari salaman najim baritu jarjari amna deti bubiyat murin narra Oborratis kori jallaki yajira Daki gupa mari dapal moti gara Ada gara moti badan no wal gara Madala tina kori dam sabiyas fude samiran barani kalam sohbate sajiro gubbas mari salaman najim baritu jarjari Undana dubisi emudem tu khara dalan jannati ka gudda maray akano sohbabne kan dubra dardara bekam najini ilmam biya mara Daawwattoota televezyiinii OBS faana gaazexeessaa keenya kan isin daawwataatii jirtan faanni gaazexeessaa keenya magaalaa Hararii keessumaa bakkeewwan yookaan hambaawwan seenaa qabeessa kan ta'e dallaa yookaan jogol kan isin daawwachiisaatii jirru duraan karra ka jalqabaa isin ilaalchifnee turre yookaan daawwachiifnee turre karra ka jalqabaa taaneen lammaffaa kun karra Badirii Barkan jedhamudha. Bakka sanatti kan nuti argamnu karrawwan shanan magaalaan kun qabdu keessaas karra jalqaba isin daawwachiifnee fi karra isa kana qofaadha kan ulaa yookaan balbala hin qabne warri kan balbala akka qabanidha kan himamu. Egaa kana fakkaata yeroo sana keessumaa qaroominni haala kanaan turuu isaallee waan agarsiisu fakkaata dhagaawwan jajjaboo fakkaatan irraa kan hundeeffame. Kanaaf ani gaazexeessaa keenya ammas itti fufa karrawwan kanaafis isin daawwachiifna wajjin tura. Madala tina kori dam sabiyas fude samiran barani kalam sohbate sajiro gubbas mari salaman najim baritu jarjari amna deti bubiyat murin narra Oborratis kori jallaki yajira Daki gupa mari dapal moti gara Ada gara moti badan no wal gara Daawwattoota keenya balbala yookiin karra dallawaa jogol ala saatirraa naannofnee balbaloota isaa isin daawwachiisutti jirra. Dhumarratti balbala dhumarra geennuun seenneet gara ulaanum ba'uu keenya jechaadha. Amma garuu naannaatiin jirra balbala sadaffaarra geenneetiin jirra. Balballi sadaffaan kun afaan Harariitiin Sugud Atbar jedhama. Innis lafeewwan qorii waan akka qorii keessatti kaa'aman akka jechuuti jedhama. Afaan Oromootti immoo kan ittiin beekamu balballi kun karra soofii jedhama. Karra soofii sababiin jedhameefis akka odeeffannetti karaa kanaan baasuma karaa kanaatiin baadiyyaan karaa kanaa kan jiru kallattii kanaan
naannawa Soofii jedhamuun beekamu. Soofiyaa jedhamuun beekamu sababa kanaaf karra Soofii kan jedhamedha. Seenaan balbala kanaa isa kana fakkaata. Ammas karra hafan kanatti aansinee isin daawwachiifna. Daawwattoota televezyiinii OBS qophiin faana gaazexeessaa keenya ammasitti fufeera. Amma immoo karri na duuba argitan karra isaa arfaffaa irratti isin daawwachiisuudhaaf deemna. Karri inni arfaffaa kun karra Argobba Barii jedhamudha yookaan immoo karra Erer jedhamu illee ni beekamaadha kan jedhani. Egaa akkuma daawwataatii jirtan karri kun takka takka kan ulaa qabu jira, takka takka kan ulaa hin qabne jira. Inni kun immoo kan ulaa qabudha. Isa arfaffaa kana isin daawwachiifna. Amma karra Samaayii yookaan isa xumuraa karra 5 magaalaan Hararii Daldhawaa yookaan Jogol marfamtee keessatti kan hin argamtu ulaawwan 5 keessaa isa 5ffaa isa xumuraa isin daawwachiisuudhaaf kan deemnu. Kana duuba argaa jirtan garuu isa arfaffaati. Naannawaa kanatti daldalli baay'ee illee hin jiru garuu harroonni qoraanii fe'atteetoo baay'een jechuudha bakka kanatti argama. Garuu gabaa isaallee badaa beekuu baadhu qoraan mukaa gurgurtaadhaaf waan dhiyaate fakkaata. Kanatu jira naannoo faana gaazexeessaatiin Daldhawaa Jogolirra naanna'aatiin jirra bosona balbala xumuraa lakkaa'uu jalqabneerra akka xumuraa irra geenya. Amma balbala 5ffaa irratti kan nuti argamnu Asmaa Ibbar yookaan immoo balbala kan fal'aana Asmaa Ibbar yookaan afaan Oromootiin balbala fal'aana illee jedhamee beekamaa jedhan balballi kun. Akkas jedhamee beekamaa daawwattoota keenya erga daawwachiisuu eegalle Daldhaa yookaan immoo Jogol kana balbala 5ffaati isa xumuraatis balbala 5 qabdi jennee duraanis haasofneerra. Egaa magaalaan Hararii Daldhaa yookaan Jogol kanaan akkasitti marfamteerti. Ulaawwan balballi 5 kana fakkaatan daawwattoota keenya. Hawaasni Adaree jechaadha duraan sababa itti ijaarameef seera mataa isaa qaba. Ammaan tana egaa hawaasa garagaraatu as keessa jiraata. Daldalallee as keessatti geggeessamaa jira. Balballi garagarallee amma itti baheera akka durii miti. Ergaa wanni sun darbe sirna Haile Sillaaseetti as sirna Xaaliyaanotaattis dabalate daandiin garagarallee itti bahee uramee akka barbaadeetti konkolaataan keessa deemaa jira. Yeroo durii garuu balbaloota amma lakkoofne kana qofaani kan seenamee ba'amuu hin danda'amudha kan jedhame. Qophii faana gaazexeessaa keenya Daldhawaa Jogolirra naannofnee balbala 5 kana abuursifne jennee kanumaan goola bukeenya. Daawwattoonni keenya hanga ammaatti qophii faana gaazexeessaa keenya kan bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii magaalaa Hararii argamuudhaan aga dandeenye waan ijji keenyaaf ijji kaameraa keenya argee daawwachiifneerra. Faana gaazexeessaa kan biraati walitti deebinu jenna. Abdii Gadaa Fanis Bosonaa Dheeressaati. Bakka hedduutti daawwattoonni keenya bashannana gaarii Daki kufa mari dabbal moti gara ada gara moti badan.
fargana be arge sargamanna be arga keda benza be sina be rufta be fagomti karahan sifagi sigarahan fagenya nafani afundam kufani fagomti karahan sifagi sigarahan fagenya nafani afundam kufani Lazım seni kurdum fe kalbi kusfurate kama kusnause malu madubate mali sufitme gafagana sidabate anrafagate gafagana sidabate anagatilente Akkole hata uyuna difterimte Yada hareketi Yada harmeketi Mali dandamatte fargana be arge sargamanna be arga keda benza be sina be rufta be fagomti karahan sifagi sigarahan fagenya nafani afundam kufani fagomti karahan sifagi sigarahan fagenya nafani afundam Ayo manu bade, wiyala tazade, sadi sufilade. Obsani si ekadu
dhuftee addaan dhufataa. OBS filannoo uummataa.